Itoophiyaan oomishaa fi oomishtummaa ishee dachaan dabaltee birmadummaa nyaataa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjechuu irratti argamti. Oomisha yeroo gannaa oomishuun cinaatti qamadii jallisiidhaan misoomsuu irratti fuulleeffachuun hojjechuu erga eegaltee jijjiiramni dhufe abdachiisaadha. Bara 2017 kaasnee boqqolloo irraa kaasnee qamadii oomishne qamadii kanarraa bu'aa arganne uummanni baay'ee itti gammadaa jira hojii kana. Lafa hektaara 1,184 ol irratti qamadii facaasuudhaaf karoorfanne yeroo ammaa kana hojiitti galleetti kan jiru. Oomishni nu asirraa hin arganne yaadne jiru qamadii kumtaala miiliyoona 7 olii hin arganne. Kanaaf keessumaa oomishtummaa isaa dabaluudhaaf yeroo ammaa kana qamadii irratti uummata keenya kakaasuun baay'ee isaan barbaachisu. Hojichi sirnoomeera jechuun hin danda'ama. Oomishtummaa isaa dabaluuf immoo keessumaa teknooloojii qonnaan bulaan akka fayyadamu, xaa'oo bal'inaan akka inni fayyadamu, jijjiirama callaaf calloomas akka inni dabalu irratti xiyyeeffatameeti kan hojjetamaa jiru. Hojii amma bunaa kun idilaa'ee jira. Asiin dura kadhanneeti kan jalqabu. Baasii guddaa baafneeti kan jalqabu. Amma idileessinee jira jechuudha. Idileessinee jira jechuun asiin dura lafa bunaa kana qotuun hin baratamne amma garuu barmoota guddaa ta'ee jira. Kanaaf yeroo 2-3 qotuudhaan itti kadeemaa jirruudha. Kana gochuu kennaan jiruuf jireenya hawaasa keenyaa dhugaa dubbachuuf baay'ee jijjiiraa jira. Inishiyatiiviin qonna keessaa kan qamadii, inishiyatiiviin ruuzii, inishiyatiiviin dammaa, kan horii aannanii AI dabalatee hojiileen irra hojjetamaa jiran dhugaa dubbachuuf karaa guutuu ta'een hawaasa keenya jijjiiraa jira. Qotiyyoon qonnee nama miiliyoona 150, nama miiliyoona 120 nyaachisuu hin dandeenye. Kanaaf qonna keenya ammayyeessuu qabna. Makanaayizii gochuu qabna jedhameeti akkuma argitan qonnaaf galtee wanni ta'uu danda'an baay'een isaa bilisa taaksii irraa ta'anii diyuutii firii ta'anii akka galan godhamee jira. Isa keessaa tokko makanaayizeeshinii qonnaa waan wal qabatu. Waggootuma darban arfan shanan kana hojiilee hojjetameen makanaayizii ta'ee gateettii qotee bulaallee bilisa baafnee gateettii qotiyyoollee bilisa baafnee gara makanaayizeeshiniitti geeddaruun oomishaaf oomishtummaa dachaadhaan dabaluuf hojii hojjetamaa jiru keessaa tokko makanaayizeeshinii. Waggoottan dhiyoonas ammoo qonna magaalaa irratti hojii hojjetamaa dhufeenis hawaasni magaalaa Boroosaatti kuduraa fi muduraa oomishee nyaata madaalawaa Boroosaarraa argachuu irra darbee gabaaf iyyuu dhiyeessuun galii irraa hammaarrachuu irra ga'eera. Keessumaa oomisha qamadii jallisii, ruuzii, ashaaraa magariisaa fi maaddii guutuu irratti xiyyeeffachuun damee qonnaa caalatti bu'a qabeessa gochuu fi birmadummaa nyaataa mirkaneessuun kabaja biyyaa eegsisuuf hojii abdii qabeessi hojjetamu irratti argama. Biyyattiin hadaduma birmadummaa nyaataan of danda'aa deemtu oomishaalee biyya alaatii galfaman kan biyya keessatti oomishamaniin bakka buusaa deemamees jira. Jijjiirama biyyaa keessatti oomishi inni gahee guddaadha jechuudha biyya tokkoof. Maaliif jijjiirama itti fufsiisuuf oomishi jiraatu qaba. Yoo oomishi hin jiraanne taate oomishaaf oomishtummaa yoo hin jiraanne taate rakkoo hammaataa keessa gallaa jechuudha. Deeggarsa biyya alaa harka eegganna. Kan hambisuudhaaf yeroo ammaa mootummaan badhaadhinna hawaasi keenya akka biyyaatitti akka naannoo Oromiyaatitti duulaan hojiin badhaan hojjetamaa jira. Duulaan inni hojjetamu yeroo ammaa oomisha kunaanaa jirra ka facaafne ganna oomishne amma walitti qabataa jirra jechuudha. Yoo walitti qabannu oomisha bichaadhaa miti waan hedduu walitti qabna jechuudha. Oomisha firee qulqulluu isaatii fi galabaas karaa adda addaa nyaata horiitiin horiillee moggaa kanatti qabeenya kallattii maraan biyya qabeenyaan duroomte godhuudhaaf waan maraan hojjetuu qabna jechuudha. Kan hojjetaa jira. Harka lammaffaan immoo jallisii naannoo laga qabnuun bishaan qabnuun jallisii oomishuu dabaluudhaaf hojjetaa jira. Nyaata biyyaa keessaatiin of dandeenye sharafa alaa argamsiisuudhaaf baay'ee murteessaadha. Kanaaf waqtii hundaayyuu oomishuun keenya nuuf filannoo osoo hin taane dirqamaa jecha. Bunni kanaan dura misoomaa hin jirre irra deebiidhaan kaan buqqisuudhaan kaan gamashuudhaan kaan haaraa dhaabuudhaan buna keenya hektaara 240 olitti ol guddisuu dandeenyee jirra. Kun qabiyyee bunaatiinis guddaadha jechuudha. Gaba biraatiin qulqullina akkuma amma ilaallu kana qulqullinni bunaa xiyyeeffannaa olaanaan hojjetamaa jira. Tokkoffaa gurraachiin bunaa namu, lammaffaa lafa namafamu, sadaffaa keeshaa maddabaraatti naqamu jechuudha. Kun seera ta'ee dambii ta'ee qajeelfama ta'ee gadi bu'ee irratti hojjetamaa jira. Bara kana immoo bunnis dabalee waan jiruuf toonii 74 ol
gabaa giddu galeessaatiif dhiyeessuudhaaf haala duree xumuraa jira jechuudha. Karoora keenya kan akka milkeessinu immoo homaa shakkiin hin jiru. Sababni isaa bunni bara kana oomishi isaa dabalee jira. Hektaararraa kan argannus duraan 8.1 kan ture gara 10.7tti ol guddataa jira. Kunuunsi gahaan waan godhamaafii jiruuf jechuudha. Kun ammoo bu'aa qabatamaa akka argattu ishii dandeessisuurra darbee harka biyyoota dinagdeen badhaadhanii heeguurraa gara of danda'uutti ceeti. Dinagdeen of ijaaruun biyya dhimma ofii haala ofii barbaadduun murteeffattuu fi kabajamtuu ishii taasisa. Milkaa'ina itti fufiinsa qabu galmeessaa deemuuf ammoo qonnaan bultoonni galteewwan oomishaa fi oomishtummaa dachaan dabalan kunneen akka teekinooloojiitti fayyadamuu, xaa'oo yeroodhaan akka argatan gochuu, keemikaalota dhukkuba ittisanii fi sanyii filatamaa qulqullina qaban baay'inaan yeroon dhiyeessuufiin akka ittiin oomishan gochuun dhimma xiyyeeffannoo barbaadudha. Mancaatii sassaabbii boodaa hir'isuu fi qulqullinaan sassaabuun akkasumas oomisha argame qusannoo fi karooraan itti gargaaramuun dadhabbii bu'a qabeessa taasisa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya inisheetivii birmadummaa nyaataa mirkaneessuuf qabamee irratti hojjetamaa jiru kana galmaan ga'uu fi sadarkaa maatii fi nama dhuunfaatti oomishaa fi oomishtummaa guddisuu irratti hunduu ga'ee isaa ba'achuuf waan irraa eegamu gumaachuu qaban dhaamsa qophii keenyaati.